Oromoon hoytuma murtii tumattu waan biraa dura nagaa lallabde sa'a nagaa lallabde nama nagaa lallabde malkaa nagaa lallabde maddaa nagaa lallabde karaa nagaa lallabde gabaa nagaa lallabde bultii nagaa lallabde ooltii nagaa lallabde wanni isiin hin lallabiniif hin jirtu waan uumame muluufuu nagaa lallabde nagaatu duraan nagaa jechuun utubaa biyyaa yoo nageenni jiraatin homaan jiran ilma qaba jechuun nagaa irratti jira ilma sanin guddifadha jechuun nagaa irratti jira ilma sanin barsiifadha jechuun nagaa irratti jira yoo nageenni hin jiraatin hin jiru hin horadhaan hin jiru hin qotadhaan hin jiru hin bocadhaan hin jiru ilma barsiifadhaan hin jiru nageenni yoo hin jiraatin guddinni hin jiru misoomni hin jiru nagaa kenna wanni eeggannuuf jiru teennaaf eeggan nagaa namaa hayyuu jirutu eega wayyuu jirutu eega abbaa amantiitu eega abbaa gadaatu eega abbaa bokkuutu eega qeerrotu eega qeerrittitu eega haadha siinqeetu eega akkanatti eegama nageenni kalee. Biiroon Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa yakka malaammaltummaa ittisuuf hojii ji'oota 6 darban raawwatameen qabeenyi birrii biiliyoona 1 olitti tilmaamamu mootummaa fi akka deebi'ee eere qabeenyi adda addaa birrii biiliyoona 1 olitti tilmaamamu dhorkamee qorannoo itti gaggeeffamaa jiraachuunis ibsamee jira. Biirichi raawwii karoora hojii isaa ittisa malaammaltummaa ji'oota 6 darbanii bara 2017 irratti miidiyaa fi ibsaa kennee jira. Kibree Zalaalem ibsicha hordofee jira. Biiroon Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa raawwii hojii ittisa yakka malaammaltummaa ji'oottan darbanii bara 2017 ilaalchisuudhaan waajjira isaatti miidiyaaf ibsa kenneera. Hoogganaan Biiroo Abbaa Alangaa Waliigalaa Oromiyaa obbo Guyyoo Waariyoo yakka malaammaltummaa ittisuuf xiyyeeffannoo kennameen hojiin raawwachiisummaa galmee fi murtoo kennisiisu abbootii alangaa naannichaa 95 oliin raawwatamuun manneen jireenyaa gamoowwan adda addaa konkolaataawwanii fi qabeenyi garaagaraa birrii biiliyoona 1 olitti tilmaamamu akka dhaalamu taasifamuu himani. Qabeenyonni dhaalaman kan murtii mana murtiitiin galmeen falmee dhaalaman tarkaanfii bulchiisaatiin dhaalaman biiliyoona 1 miiliyoona 2 kuma 716 fi 114 ta'ani qabeenyota dhaalamanii jaarmiyaa uummataatiif mootummaatiin deebi'an bu'aa yakkaa ta'uun isaanii galmee manneen murtiitti falmamee mirkanaa'ee tarkaanfii bulchiisaatiin fudhatamee bu'aawwan kun galmaa'uun danda'amee jira. Qabeenyi dhorkamee qorannoon irratti gaggeeffamaa jiru birrii biiliyoona 1 olitti akka tilmaamamus eeranii. Akka waliigalaatti qabeenyota hangammaatti dhorkamanii falmamaa jiran dhorkamanii qoratamaa jiran yoo idaanu biiliyoona 1 miiliyoona 153 kuma 563 fi qarshiin 69 qabeenya dhorkinee manneen murtiitti falmaa jirru isaan kun kan falmaa jirruu fi dhorkinee qorataa jirru. Obbo Guyyoon uummanni akkuma baratame qabeenya mootummaa fi uummataa malaammaltummaan irratti raawwatamee jiru irratti eeruu kennuudhaan tumsuutu irraa eegamas jedhaniiru. Uummanni keenya akkuma kanaan dura eeruu fidee immoo ragaa ta'ee haqa baasuun akka nu waliin dhaabbatu qaamolee haqaa hojii kan hojjetan bakka jirutti gargaaree malaammaltoonni akka seeraa dhiyaatan. Horiin hannaan argame akka deebi'ee uummataa deebi'u akka nu waliin dhaabbatu tumsa godhu kan gargaarsa godhu asuma yaamicha godhuu barbaada. Imaltoonni buufata konkolaataa bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti tajaajilaman itikkeettii ta'uu isaa baasii hin mallerraa nu bararee jedhani. Taliilee Toleeraa gabaasa dabalataa kana qindeessite. Ejensiin geejjiba bulchiinsa magaalaa Bishooftuu itikkeettii erga fayyadamuu jalqabee bubbuleera. Imaltoonni dur haalan tajaajilamuu dhabuun yeroo isaanii konkolaataa eeguun gubaa turan. Kana malees taarifaan ala kanfalchiisuun jira ture. Amma garuu kun hundi afee itikkeettiin tajaajilamaa jirra jedhu imaltoonni. Karaa toofisara tajaajila keessa jiru baay'ee reefidha. Erga tikkeettiin nuuf yoomaa makantis riiskiin jiru. Durootu tikkeettiin nuuf hin jiru garuu salfiin baay'ee ture garuu amma waan hundatu sirra ta'e salfiin hin jiru. Baay'ee reefidha baay'een kan jiru jechuudha. Dura amma sa'aatii meeqaatti dhaabbannee salfii eegaa turre amma garuu makiinaan hundumtuu jiru salfii fi amma kantis rakkoo hin jiru. Hojjettoonni hojii itikkeettiif qacaraman dura hojii gahaa kan hin qabne yoo ta'u yeroo ammaa
carraa hojii argachuun achi keessatti uummata tajaajilaa ofiifis irraa fayyadamneerra jedhu Burtukaan Tafarraa fi Amanuu Ayilee. Ganama kaasee amma immoo tikkeettiin uummata durillee otoo tikkeettiin hin jiraatiin argametti fe'ama ture. Amma garuu erga tikkeettiin kun dhufee taarifa mootummaan baaseen tikkeettii kana baasnee uummataaf gurguraa irraa jechuudha. Uummanni immoo fayyadamaa ta'eera jechuudha tikkeettii kana. Kanaan duratti hojii kana ni galiin hojii dhuunfaa irratti bobba'aa ture. Amma erga hojii kana argadhe immoo gara tajaajila hawaasaatti dhufe hojii kanaatiin sisteema muruudhaan waan hundaatiin hawaasa tajaajilaa jirra jechuudha. Amma tajaajilli nuyi buufata kana keessatti kenninu tajaajila si'ataadha. Tajaajila sisteemaati waan ta'eef hawaasni akka duris miti konkolaataa sadarkaa isaatiin murama tajaajila gaarii kennaa jira. Konkolaachistoonni tikkeettiin faayidaa qabaachuu himuun kanaan dura ofii isaaniin nama fe'achaa akka turanii fi yeroo ammaa hojii salphisuun qarshii walitti qabamee fi namoota haala salphaan argachuun hojjechaa jiraachuu himu. Nuyi tikkeettiin gama kootiin na gargaaree jira. Maaliif uummata faana walitti dhufu kan kutamu herrega koo deemeen walitti qabee takkaan fudhadhaa. Imala faana walitti na fiduun jiru hojii nu salphisee jechuudha. Dura hojii guddaa nu salphisee jira. Kanaaf gaarii. Aadde Sukkaaree Kabbadaa ogeettii bobbii fi ordoffii eejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Imaltoonni buufata geejjibaa bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti imalan sarara 11tti. Isa kana keessaa bakka hanqinni konkolaataa mudatetti qooduun tajaajila kennaa jiraachuu himu. Uummata hedduu geggeessaa oolla. Uummanni kallattii hedduutti imala nu bira gara kallattii 11tti. Warroota kanarratti uummata hedduu konkolaataa hedduudhaan keessummeessaa oolsina. Ganama sa'aatii 11 walakkaan biiroo bananne amma galgala sa'aatii 1 sa'aatii 12 walakkaatti uummatoota kana geggeessaa oolla kallattii isaan barbaadan irratti. Uummanni kun ammaa hedduudha kan gara baay'eetti deemu hoggaa isaan ejjetanii baay'atanii konkolaataan deemee jalaa dhumullee bakka biraarraa kan sarara hin qabnellee konkolaataa seensinee galchinee bakka isaan deemanitti akka isaan imalan uummata keenya akka ittiin geggeessaa jirra. Obbo Abdul Malik Seedaa to'ataa eejensii geejjiba bulchiinsa magaalaa Bishooftuuti. Tajaajilli kennamu uummata giddu galeessa godhachuudhaan yoo ta'e namni adabbiif fiigu hin jiru jedhu. Konkolaachistoota seera cabsan garuu hadabuudha kan isaan himan. Odoo uummata jiddu gala godhatee tarfii fe'uu baatee taarifitti dabaluu baatee uffata godhatee deemee namni isatti illee dubbatu hin jiru namni isa adabus hin jiru. Buufanni keenya waca hin qabu komii hin qabu to'ataan ammaaf jiru ana qofaadha. Silaa wacatu uumama odoo nuti tiksaadhe. Kana dura konkolaataa bakka kuufama kan namaa qabnutti dirqisiisnee daballii paarsantiidhaa malee taarifa jiruun ergaa akka jirru rabbis argaa jira namnis argaa jira. jira bitaa mirga laallatutu nurra jira har'a ijoolleen Oromoo doktoroonni profesoroonni waa'ee nageenya kan baratti ijoollee meeqatu jira waa'ee nageenya akkamitti akka nageenyi haa mari'annu tooftaa biraa haa uummannu tooftaatti olii galluun maaltu jira tooftaa namatti olii galla jennu koottaa galaa nun baafne kun bar kana wayyaanii itti fayyadamtee jirti amma maali tooftaa olii galu afaan tokko dubbanna obboleessatu achi jira obboleettitu achi jira obboleessatu miidhamaa jira obboleettitu miidhamaa jira yoo tana goone hoo Oromoon waggaa 150 rakkate san 150 illee hin bulcha gonkumaa Oromoo harkaa eessattuu sossootu yoo walii galuu baanne hoo karaa sareen tolchite waraabessi seena walii galtee dhabuun keenya kun bada Oromoo walii haa galu yaboo waaqa laala yaboo lafa laala Oromoo walii haa galu tana lallaba galti nagaa galgalti nagaa galti nagaa galgalti nagaa warri nagaa waare nagaa nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi haa itutu nageenyi haa bu'u nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati nageenya gatii kaffallee hin dandeenyu nagaa tilmaamne hin dandeenyu irratti hojjetuun ala Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa buufnu Oromoo nagaa haa buufnu nageenyi waan guddaadha nageenyi jireenya dhala namaati nageenyi jireenya dhala namaati Oromoo nagaa haa buufnu Oromoo har'a nu abbaa biyyaati nagaa haa lallabnu fuula fi qalbii keenya gara nagaa haa deeffannu fuula fi qalbii keenya gara nagaa yaada keenya gara nagaa haa deeffannu nagaa